Ashama harka fuune maatii keenya nagaa wajjin haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirra galanni waaqaaf haa ta'u sinoo akkam nuuf jirtu jajjabaattuu jiru simbiratti maal fakkaatti nu biratti hunduu nagaadha galanni waaqaaf haa ta'u sinis baga jiraattanii baga sa'aatii kanaaf daqiiqaa kanaan eeggamtanii geessanii siniin jenna akkam jirtu naguma keessanii nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu kan biyya keessas biyyaan baas jirtan ta'e nagaan keenya sinaa qaqqabu siniin jechuu Jaalannaa nuti nagaa jirra galata waaqayyoo anis nagaa koo kaasumis mucaan keenyallee naguma jira naafileetiin keenya siniin jedha egaa aras deebi'ee dhufee jira bilis maaliif ala kostor jedhee sinitti taasisaa garuu dhugaa mataa kana na ukkuba qofaan narraa deemuuti mataa na ukkubsaara kanaaf na ufilchaa siniin jedha Arra bakka waa'ee tokko na rukkubaa garuu immoo nama dhukkubee jalaanchiisa moo maal jenna dhukkubii jalaanchiisan jedhani inna kanaaf dhufee jira. Arra maal uftee na jechuu keessan hin oolu. Egaa maaliif an uffiseetanii irra waa'ee obboleettii keenya gannii ooroo jechuudha. Egaa waa'ee ishiisa maayii kana miidhuma goonee bakka kawaama gannii asumnaan hire. Dhiitee bariitee gannii jechuudha. Gannii ooroo akka qubsaatte hin beekna. An hojii naasumna bargeetti jechuudha gara telegiraamitiin gannii hojii sirriitti haasofna jechuudha ol beekna. Kanaaf egaa waa'ee gannii ooroo ilaalchisee gannii baay'ee tokko dhukkubsattee turte amma garuu duraan Joordaan turte Joordaan irraa Dubaay dhuftee dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee biyyi hundi namaan taatu gannii garuu erga Dubaay seente guyyaa tokko fayyaa argattee hin beektu odoo biyya sanuu Joordaan turtee jiraatte ammas qaxaroo qabdii turtee gamana yaalaa deemuu fi deebitee garuu deebitee na fakkaanne garuu qaxaroo beellamaan galtee beellamni ishiittis yoo madaalitti kennaniif qoricha kennaniif yoo qorichi sun kan dhibee ishee argatee fayyisuu danda'u ta'e fayyitiyyuu yookaan immoo akka chaarjarii taatu himamee ture yookiin chaarjarii taati. Egaa ganni kanaan galtee jechuudha. Amma immoo bakka jireenyi Dubaay naaf hin taane ergan Dubaay seenee fayyaan argannee na ukkubaa halkanii guyyaa jettee gara meefachaa nyaara guuroo nyaara mana guuraa meesa nyaara fagaggoo dhugaa mataan na akkuma nyaara na guursisa garuu jira kostor na jechisiisa bakka maaf akka ta'e wani kostor hin jiru jedhee inni na golchiisa silaa kaasuun illee na bira hin jiru silaa na kofalchiisa mucaan kiyyallee baabbaa'ee inni immoo raftee jirti kanatti isin jira dhugaa dubba jiru mataan na ukkuu inna ganniini Dubaay ergan dhufee fayyaan argannee na fattanamaa jette. Dhuguma namni addunyaa kanarratti fattanamne hin jiru. Namni fattanamnes namaas miti waan immoo nama jaalatu fattanama beektu wal. Nama jaalatu sirriitti fattana waaqayyo jechuudha. Nama jaalatu fattana. Seexan illee gartuu tokko nama fattanaa bara. Seexan illee namarras bulee nama fattanaa beektu wal. Seexan illee nama fattanaa. Egaa ganniin immoo yoo dhugaa fatanaan ishee addaa fatanaan immoo biyya ormaa irratti ulfaata. Waaqayyoon sirriitti ulfaata fatanaan biyya ormaa irratti. Kanaaf biyyi Dubaay jedhamtu gannu hin taane dhugaa dubbachuudhaaf amma gara Suudii deemu wajji Suudii deemte biyyattis galuuf hin ulfaata jireenya biyya abidda taate jireenya biyya abidda kirbiitii bitachuu hin danda'amu gisee kana kirbiitiin birrii 7 taate egaa kana warri hoddan xiqqoo taa'u jedha. Kirbiitiin garuu firee meeqa qabdi? Ol akkaawame garuu firee baay'ee qabdi. Wanta birrii duraan kirbiitiin rikkaashe minamana jira. Anu jidduu galeessan kirbiitiin birrii 3 amma birrii 7 taate. Bara kana waan hunduu abidda ta'e. Zayitiin duraan guddichi sun abbaa leetiriin 5 jedhanii 5 guutu garuu leetirii 4 minamana qaba. Duraan 800 900 ture amma 1500 xeenaa. Inna jiruun abidda taate bakka ho'ite jiruun dhugaa dubbachuudhaaf. Anu jechuudha bilis aggiiffadha warri Dubaay jirtan Dubaay yookiin Kuweet. Fiizaa hojjedhaa naa ergaa anu deemuunidha. Anu
amma deemuunidha. Kutadde ka'e bakka maal tan taare asitti immoo hojiin eegale immoo mucaa kiyyaa hojjetu qaba. Anis mucaa kiyya sama ol qabannee yoo teenye maalitti teenyare kaasuun ni maxaara fiigaa nutis immoo fiinnee hojjechuu qabna. Amma fiizaa naaf ergaa osoo oltanii hin buliin paaspoortii kiyya isiniifan erga fiizaa. Warra Ameerikaa garuu Ameerikaa carraa Ameerikaa tan eeggechaadha yoo achi deemu baay'ee jechuudha warra lama naaf ergaa. Hageessan jechuun warri biyya arabaa jirtan. Innaa kanaafi ganniin biyyatti galtee waan hojjettu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf sanuyyuu jechuudha. Yoo biyyaa yookiin maatii yookiin immoo abbaa manaa yookiin immoo obboleessa qabaatanii walitti namaa qabee wanna hojjechuu edessan qophaa'anii yoo galan malee galeetaan kan haala mijeessee hojjetaa nama abadan hin jirtu. Hin jirtu dhugaa dubbachuudhaaf. Daasboora wayii ageessanii daasboora wayii biyya arabaatirraa galee miliyoona 3 miliyoona waggaa meeqa waggaa koo tokko hojjette biyya arabaa miliyoona 3 mana bittee jechuudha asallaa irratti miliyoona 3 mana bitte innaa miliyoona 3 mana bittee yoo galte jechuudha mucayyoon tuni ani garuu miliyoona 3 waggaa koo lamatti hojjete koo tokkotti hojjetu yoo birriin koo duraan xiqqishuudha miliyoona 3 nan biteette amma immoo deebistee ergaltee jennaan eessuma heerumtee jennaan keessa bu'uuf qophaa'ee ta'ee asitti mana qabdii birrii qabdii biyya arabaa turte qophaa'ee bakka afaan banee ta'ee asitti ishiin ufnaan laatu godhee fudhatee hayikiin oduu gisee tanatan dhiira taanii maal qabaa maali ifuuna malee lufuun jechuudha. Amma garuu ijoolleen biyya arabaatiin hojjettee gubattee laffaatee maal jettee asitti dhufeetuma bakka surree isaarra raafateetuma bakka maal amma warri irraan uffalchaa garuu hundaa miti asitti qophaa'eetuma feestaalii isaa harkatti rarraafatee fiigee mana qabu. Mijatuun ani garuu birri isheen hojjettee illee hin beeku. Ala hojjetti na fakkaate garuu alas hojjetan kana miliyoona 3 nan beeku dhugaa. Manni G+ Adaamaa asuma magaalaa kanatti miliyoona 3 bittee manni rikaashi dhugaa rikaashi bittee amma xiqquma ture immoo iyyuu akka waan ofii hojjetee wayii miliyoona gurguruu malee jedhee miliyoona 3.5 gurgursiisee 500 tirfee argatee jechuudha. Gurgursiisee Adaamaa galan malee jedhee qalbii daasboorata Adaamaa galu malee naan ishee jettee gurgurte amma footee Adaamaa deemanii achitti kaa'uu jiraachise amma ishee birri san puuguraa irraa fixee yookiin immoo maqaa isaatiin mana biteet ishee immoo boruu daandii irratti baatee bochi kana daasbooraa qalbii teenya. Innaa ganniin illee biyyatti galtee maal hojjetti kanaaf ganneen amma gara suudii deemuu fi du'aayii godhaa fi warra musliimaa warra kiristaanaa illee tsalooti keessanii bira jeddaayii gargaaraa isiniin jedha. Ganni teenya karaa gaarii siin jenna si jaalanna. Egaa beenu kan maal gorre Dubaayitti hin taatu biyyi immoo biyyi takka nama taate akka nama hin dindu. Ingidii kaa jabaadha jiruu waddaddee oogaltammoo of eegaa dhugaa waaqa of eegaa. Girri biyya bara kanaa maal seetan cinaa tokko kan biraa teechisee cinaa tokko immoo amma daasboora dubartiin amma olii galuu qabde daasboora nuu jenni birrii nuu fidettiin. Dubartiin dhiira tasmammoo qabde akka torban tokko bira bulee birrii fidee fi birrii ishee fidde san irraa mul'atu godhee irraa nyaatee birrii fiddee ofii irraa nyaatee haadha manaa isaatitti deebi'aa ijoollee isaatitti galaa ishiin immoo daasboortiin karaatti. Kanaaf of eegaa isiniin jala viidiyoo isinitti dheeressu isinan jaaladha nagaa naa taa'ee viidiyoo keenya share like nu godhaa please subscribe illee nu godhaa nu cinaa ejjedhaa nu jajjabeessa isiniin jenna. Kanaafis fiizaa xiyyeessan hin irraanfatinaa. Nagata, bye.